turte jechuudha. Daawwattoota keenya laalame qarshii kuma bitamti kuma lama baay'ee bal'oodhallee kana fakkaata. Kalarii ma tokko goonanne kalarii lama binnee jirra. Kun kalarii tokkollee kana fakkaata. Kalarii matu garagara malee huccuun isaa tokko jechuudha. Baay'ee lallaafti baay'ee namatti tolti. Kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya itti aanu mootu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka hune kabajamtoota daawwattoota Ashaan Dakariirtuuf akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya deebi'ee dhufee jira. Arramu maal qabattee dhuftee jettan kun argitan kana meeshaa obboleettii keenya Zainabaa qabattee dhufee jira jechuudha. Daawwattoota keenya meeshaan obboleettii Zainabaa meeshaa hedduudha. Fagaruu viidiyoo biyyaa turuudhaan gatii isaatii fi meeshichi illee akka bakka ta'e tokko isin agarsiisa. Akka xumura viidiyoo biyyaa wajjin tura. Share, like, subscribe gochuun irraanfatanii asiin jira daawwattoota keenya kallattii maaliin ka'ee meeshicha isin agarsiisaa na hojii tura. Hayyee daawwattoota keenya tokko farratti yookaan durarratti wanti argamu uffata firaashaa fi uffata tiraasii qabdi obboleettiin keenya Zainabaani. Uffanni tiraasii fi uffata firaashaa qabdi malee isiin tiraasii firaashaa mana kiyyaa qabaa hin barbaachisateerti. Nuti garuu akkasitti dirree agarsiifne isinillee yoo akka ilaaltan isinillee akka ilaaltan ni bareeda jennee jechuudha daawwattoota keenya. Hayyee obboleettiin keenya firaashaa uffata tiraasii 12 fi uffata firaashaa 4 qabdi. Uffanni tiraasii 12 jechuudha qarshii 4,000 fi 200. Uffanni firaashaa 4 immoo qarshii 4,000 jechuudha daawwattoota keenya. Kaixaan immoo distii abbaa torba qabdi. Distii kan beekanii gizee hunda finna waan ta'eef distii abbaa torbaa kana qabdi jechuudha daawwattoota keenya. Inni immoo qarshii 4,000 fi 200 ni beekanii. Kaixaan immoo saanii zirgii firee 12 qabdi. Saanii zirgii firee 12 kuna daawwattoota keenya saanii zirgii firee 12 kana fakkaattee jechuudha. Daawwattoota keenya haala kanaan abbaa 12 jira jechuudha. Daawwattoota keenya kaixaan mootu yumaan yoo jettan tirii habbaa lama godhe buleen ta'inna kunoo tirii habbaa lama naa miti jettee xiqqaa fi guddaadhaan tirii gurguddaa ta'e jechuudha. Lama bitee jira jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata tiriin habbaan lama kunoo mana keessa akka ta'u jechuudha. Kuni kaixaan mootu iyyuu tiriin habbaan lama kuni qarshii 900 bitame. Tirii furdaa fi bareedaa ta'e jechuudha daawwattoota keenya. Kaixaanu saarbisii warqaammadha. Saarbisii warqaammaa kunuun argitan kan kun faaruusii irratti daradarree jirra. Kana fakkaattee xiqqoo macarrashaati jechuudha. Tuni baay'ee hadiida fi furdoo akka ta'e jechuudha. Tiriin kuni ni beekan orjinaala minnaa tokkoffaadha. Isin sadarkaa hedduu qabdi garuu immoo nuti sadarkaa tokkoffaa akka ta'e finne jechuudha. Kun 3,200 gatiin isii ni jira. Gatiin isii kuma 3 kuma 500 kuma 800 ni jira. Garuu immoo yeroo gabaabaa keessatti saayitii yeroo gabaabaa keessatti sabarashaati jechuudha. Kana manna birra itti baasanii waan gaarii jechuu wayyaa jechuudha daawwattoota keenya. Kaixaan immoo feermuuzii warqaammaa abbaa lama qabdi buleen ta'inna Zainaba. Laalame feermuuzii kwaaliti eeggate baay'ee bareedu taasisa jechuudha daawwattoota keenya. Akkasiin bareeda akkuma isin argaa jirtan kana kunoo lama wal bira kuma 5,500 jechuudha. Feermuuziin kuni ni beekan biyya Arabaatti illee feermuuzii filatamaadha. Feermuuziin kun ni beeka. Gatiin isaa kuma 5,500 jookii warqaammaa abbaa lama qabdi. Yani danzaara lama qabdi jechuudha daawwattoota keenya. Haala kanaan kunuun akka bareedu kana binnee jirra daawwattoota keenya baay'ee namatti tolti. Kun kalarii kana kun immoo kalarii kana kunoo magariisa warqaammadhaan kuni qarshii 4,000 isaa walirratti daawwattoota keenya. Kaixaan immoo saanii giloobaalii qabdi obboleettiin keenya Zainabaan saanii giloobaalii adiin yeroo ammaa kana gabaarraa badaa jira. Jechuudha akka gaariitti kun boora bareedu kan binnee jira daawwattoota keenya. Ilaalamee bareedu. Maashaallah ni bareeddi. Hidhannaan kurree isii gaafa irratti hidhame immoo kana caalaa bareeddi jechuudha. Kunoo hidhannaa qaba. Kan hundaatu hidhannaan isaa keessaa irratti hidhuun dirqama jechuudha gaafa hojii eegale. Agartanii immoo irra taa'uun qabu maaliif gisee wal keessa kaartoon tiracha'uuf xuruu miti. Haala kanaan habbaatanii qarshii meeqa? Qarshii giloobaal sahan kuma 5,500 istoofii saachii qabdi obboleettiin keenya. Istoofii saachii ni beektan istoofii baay'ee bal'aa fi guddaa ta'e jechuudha. Saachii ta'ee kanuma ta'e xiqqishu jira. Shawwadamina isin jedha daawwattoota keenya. Inni kun bal'aadha. Distii guddaa feete yoo irra keettan illee ni danda'a jechuudha. Abbuma lamaa ta'e xiqqishuu ta'e jechuudha ni jira kana. Garuu immoo distii guddaa irra kaa'uu hin danda'amu jechuudha. Baay'ee xiqqishuudha. Distii lama wal bira irra kaa'uuf illee ni ulfaata. Kana jecha bal'aa kana filattanii filachuu qabdanii jechuudha. Istoofii saachiin kuma 3,200 burcuqqoo shaayii darzaana tokko jetteerti Zainabaan. Burcuqqoo shaayii darzaan tokko kunoo firee jaha isa kanaan bitee fi jira jechuudha. Ni beektan daawwattoota keenya akka kwaaliti eeggatu baay'ee bareedudha. Firee jaha kanaan bitee fi jira. Firee jaha mootu kunoo
kisii tamaan bitee fi jira jechuudha. Mana tokko keessatti waanuma tokko gizee hedduu deddeebi'anii fayyadamurra meeshaa garaagaraa yoo ta'e nama gammachiisaa deemee jijjiirama qaba jechuudha daawwattoota keenya. Kabiraan mootiyyuu rakabooti abbaa gadaa qabdi. Rakabooti abbaa gadaa isa amma dhufan jechuudha. Daawwattoota keenya siinii 12 wajjin sufraa isaa wajjin fermeelloo fi ixaana itti garaa keessa jechuudha daawwattoota keenya. Kunoota ixaanaa garaa keessa jirti. Kabiraan ka jabanaa irra taatan garaa keessa jira. Qarshii 3,800 jechuudha. Rakabootiin kun haala kana amma dhufe inni kuni haaraa jechuudha. Kakuma 3,100 illee nama jira. Kabiraan mootiyyuu maandajaa ifaa qabdi. Maandajaan ifaa kunoo irra fidanfachuudhaaf daawwattoota kiyya keessa namni isiin bitan isiin jiru jechuudha daawwattoota keenya. Baay'ee maandaja namatti toltuudha. Qarshii 800. Kabiraan immoo maashina buna daaku. Maashina buna daakurooti daawwattoota keenya. Kabiraan mootiyyuu maan kafannooti. Maan kafannoo daawwattoota keenya. Meeshii gidagidee bakka akka jiru haala akkaniif har'a shigisaa biraa hin jechuudha laalaame. Haala kanaan takka isiitiin jechuudha meeshaa waltee kan ta'uu isaa takka isiitiin feestaalaan hidhamtee fakkeenya takkatti isin agarsiisu haala kanaan takkattiin isii feestaalaan ashagamte haala kanaan laastikii walitti hidhamtee dhufu kunniin maanka qoreedha kunniin shuukkadha kunimmoo maanka guddoodha kunimmoo albeesaa jechuudha kun kan itti fannifamullee akkatti adda isaa dhufatu yeroo baay'ee kanneen nuti agarsiifna malee haala kanaan dhufaa jechuudha meeshaan kun amma aliitiin deema waan ta'eef kun hin barbaachisaa haala kanaan fide qarshii 1,800 fi birrii 50 kun kabiraan mootiyyuu ansoolaa xiqqaa lama qabdi obboleettiin teenya fooxaa xiqqaa lama qabdi kunoo fooxaan xiqqaa lama isa kana nulaalamee fooxaan kun mana arabaatti illee ni beekama soofarra gizee taa'an fa'a ofirra xaalli godhanii gizee qorraa uffatan jechuudha fooxaa baay'ee bareedduu taatedha lislis tajaajila jechuudha baay'ee namatti tolti ilaalame gizee qorraa uffachuudhaaf namni dee araasii ba'aaf waan hedduu fayyaddi jechuudha baadiyyaatti gizee qorraa uffatanii gadi ba'uufillee ni fayyaddi fooxaa baay'ee bareedduu fi lallaaftuu dasa namattuudha jechuudha daawwattoota keenya ilaalame qarshii 1,000 bitamti 2,000 baay'ee bal'oodhallee kana fakkaata kalarii ma tokko goonanne kalarii lama binneefi jirra kuno kalariin tokkollee kana fakkaata kalarii matu garagara malee huccuun isaa tokko jechuudha baay'ee lallaaftuu baay'ee namatti tolti kana fakkaata jechuudha daawwattoota keenya itti aanu mootu roottoo guddaa qabdi roottoon guddaan akkamitti bira jira itti agarsiisi roottoo kan hin beektan waan ta'eef humna isaa ibsu tokkollee hin jiru sirriitti beektan jechuudha itti aanu mootu iyyuu feermuusii adiyyaa tokko qabdi feermuusii adiyyaan tokko isa kana kunoo feermuusii guddaa ta'ee fi bareedaa waalti kan eeggate jechuudha feermuusiin kun waan barbaadaniif ta'a bunaa faananiif dhugiidhaaf waan barbaadan tana kun dandeettanii baay'ee guddaa fi furdaadha ani garuu baay'ee jaaladhe feermuusii kana mana kiyya keessa illee jira feermuusiin akkana jechuudha baay'ee waalti eeggate yeroo dheeraadhaaf turee jira garuu humna tokkollee hin taane gatiin isaa jettan 1,800 biddilibsii tokko qabdi obboleettiin teenya biddilibsii tokko kun ni beekan biddilibsii nu biratti yeroo baay'ee dhufa waan ta'eef isinii kaanamaa miti jechuudha daawwattoota keenya biddilibsii kana qabdi biddilibsiin kun qarshii 3,500 kana fakkaata baay'ee lallaafaa fi bareedaa isa ta'edha baasa sana agarsiisu ayyee daawwattoota keenya kun kana fakkaata asii durallee ni beektanii garuu namni waan fi yoo arge dassa jedha jechaafin hiikee agarsiisa jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata hiikee bittinneessuun barbaachisaadha jedhee yaada baay'ee lallaafaa fi bareedaa isa ta'edha jechuudha daawwattoota keenya kallattimaan ta'an turra agar viidiyoo biyya wajjin tura laayik gochuu akka inni kan isin jedha daawwattoota keenya kan itti aanu immoo minxaafii guddaa qabdi obboleettiin teenya kun minxaafiin guddaalleen isa kana minxaafii guddaan isa kana jechuudha bismillah minxaafii guddaan isa kana tiraasii wajjillee maachi gochuu danda'a jechuudha kun kalarii tiraasii illee ni qaba diimaa wajjillee ni deema kana wajjillee ni deema jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata egaa dachaafne bakka tirootti tira ta'uun jechuudha daawwattoota keenya kan itti aanu immoo boolariidha boolarii sira maatii lafaan dheeraa kuno maashin bishaan danfisu jechuudha daawwattoota keenya maashin bishaan danfisu kun akkuma isin beektan kan muduraa jechuudha maashina baay'ee bareedaa ta'edha kana fakkaata kun daawwattoota keenya gatii isaa kan jettan maashina bishaan danfisu
شو دارين كوا تقولي بس أديتي مكرجي لما كابي بلنتنا مكرجي لما كنا تقص كيس رشيق كيسا أباليتي لما في أباليتي تقول شان يديك ولا أوتو تكينا قتين سايو جتان لما نساوري راتك متقولي بشني ماشين جوزي كابي ماشين جوزي ساتاني كده أوتو تكينا يكون بربع سويرو بقى يصير كذا أنت ماشين جوزي سبب ديجي تورا كابونا داغو ما ميدا وكبا كجوزي هبالا مكبا كنا بكاتا قتين ساكم سدير با kuma sadii riba sadii shantama mitamee jechuudha. Wantoota keenya viidiyoon kiyya kaadhaa kana fakkaata. Haga umura viidiyoo kiyyaa nuti turuudhaaf guddaa isin galateeffadha. Amma umuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Maasalaama.